Egaa hordoftoota kiyyaa har'aan tana waan tokko isinii qooduuf dhufeetiin jira jechuudha. Waan ofii kiyyaatti fayyadamee yeroo hundatti fayyadamuudha. Kanaaf hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Inni sun maali kan jedhu immoo viidiyoo daqiiqaa 8 waan ta'eef hagadhumatti na waliin tura isiniin jaa. Akkasumas namoonni waa'ee roozaa uumaa quban qabdu wanni dhageetti hoo jiraatte nuun ga'e jettanii warri keessan na gaafattanis waan tokko tokko isiniin gahaa jechuudha. waan biraammootu viidiyoon keessatti ilaalla. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kee jaallatamuuf kabajamu. Akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaata isin jaana bira waliin alhamdulillah isin biras bareeda ta'e abdiin qaba. Egaa kallattimaan wanni ani isinitti agarsiisuudha deemu rifeensa keenyaaf yoo xiqqaate torbaan tokkotti yookaan yeroo baay'ee torbaan tokkotti torbaan asitti rifeensa baay'istanii yeroo baay'ee olonni jechuun gasmara bu'aan qabu yoo xiqqaate torbaan lama tokko keessatti yooma dhiqattan wantoota uumamaa kanneen fayyadamuu hin dagatinaa. Wanna nama walitti qabee fayyade kuni abishii qabaa, ruuzii, abishii, talbaa diqqishoosii qurunfudii widdiidha. Firee lama sadii moo afurii keessa buusee jira. Saniin booda bishaan qulqulluudhaan egaa affeeleen booda daqiiqaa muraasaaf ni dhimbiiba. Isa kana fakkaata rifeensa keenyaaf ooyilii yookaan zayitii rifeensa keessaniif isinii ta'utti qicanii fayyadamuu dandeettanii egaa dhiqattaniin booda aga sa'aatii 4-5 tursiistanii ofirraa loluu dandeettan. Garuu ofumarra bulcha rakkoo hin qabu. Sun akka fedha keessaniitti kana rifeensaa fi fuulaaf illee ni ta'a. Firiijii keessa kaa'attan jechuudha hordoftoota kiyya waan xiqqootti naqattanii. Ammaan tan ammoo fuula kiyyaaf illee asumaan baay'ee biiziidhaan ni beektanii alhamdulillah guyyaa torbee tana keessa boqonnaa gata fudheera alhamdulillah rabbil alamin. Itti aansuun immootu aloveera jeelii kana kunoo isa oriijinaala jechuudha. Yoonni kan fuula keenyaaf hedduu bareedaadha kophaa isallee akkasumas buna wajjin illee gootanii fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Abishii daakamii wajjinis gootanii fayyadamuu dandeettanii noormaalii kophaa isaatti illee fayyadamuu dandeettanii. Baay'inaan garuu kana yeroo takka waan akkana kana bitu yeroo wayii bitee osoo hin fayyadamin gizee itti guyyaan irra darbeetu jira jechuudha. Nu yaadadhu ka uumamaa kan inni ittiin adeemu harki as keessatti faayidaa hedduu kan qabudha gogaa keenyaa fi akkuma argaa jirtan kana. Kanaaf ammaan tana itti fayyadamuu fedhee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa buna itti makuu deema. Wanni asirratti tooppi jechuu bakka sirrii isinitti himu buna dhugaa dubbachuuf namni buna rifeensaaf illee ni tola. Fuula keessaniif gogaa keessaniif walumaa galatti gogaa keessaniif namni buna hin fayyadamne hedduu akka bakka shawwadamtanii jirta jechuun ni danda'ama. Yeroo 2-3 yoo fayyadamtan yeroo san argitan jechuudha. Fuula keessan akkamitti akka isinii laffisuu fi akkamitti akka isinii ibsu maaksiin buna damma wajjin fa'aa osoo fayyadamtanii baay'ee bareeda. Anamma jeelii kana wajjin godhe damma bareeda yoo argitan isa wajjin maaksii bunaa kana dhugaan isiniin jaamee dhuguma dubbachuuf jechuudha. Torbaan tokkoof torbaanitti yeroo 3 fayyadamaatumaan natti himaa warri na hordoftan maaskii bunaa kana jechuudha. Damma wajjin yoo barbaadan sukkaara illee itti gootanii sukkaara damma harcee bunaa jechuudha. Kanaafuu naa barreessa waan tokko illee duraan hin amanuu ture jechuudha. Waan rifeensa dheeressa jedhanii fi waan fuulaaf ta'u kanallee burushii kanan dibatudha. Burushii kana summaaf jedhee bitee fuula kiyyaaf ammaan tana dhiqee itti fayyadama jechuudha. Yoo barbaachisa ta'e kanarra xiqqootti qicadha. Rakkoon ga'u fuulaaf ni ta'a. Kanaaf maaskii bunaa hundi keessanuu fayyadamaa. Namni baay'een buna michi jedhanii sodaatanii tariitii michiin dhuguma yoo isinitti kan sodaatan ta'e galgala fayyadamuu dandeettanii. An dhugaa dubbachuuf anis dura akkasumas egaa fayyadamee argee hedduu jaaladha jechuudha. Hedduu nama laaffisa. Luka keessan koomee lukaa keessan walumaa galatti gogaa keessan torbaanitti yeroo 3 yoo fayyadamtan inni jijjiirama ni argattanii jechuudha. Yeroo baay'ee wanta kana hin soban jedhama. Anis jedhaan ture. Garuu noormaalii fakkeenyaaf akkuma guyyarraa ganama kaanee qursii hojjennu, misaa hojjennu yookaan laaqana irbaata hojjennu san fuula keessanii illee akkasumatti waan tokko yoo fayyadamtan itti fufiinsaan laalaa'in argitanii jechuudha jijjiirama isaa. Ka bunaa kanammoo an dhibbatti isinitti hima. Fuula kiyya saamunaan erga dhiqadheen booda kun rifeensa kiyya dhiqadhee moonni san ofitti dibee kana godhadheetiin jira. Haga tokko steam godhe baay'ee miti. Namoonni waan kana barbaadan biratti ni argattanii. Saniin booda maaksii kana fuula kiyyatti dibadhe jechuudha. Fuula kiyya saamunaa qulqulluu saamunaa raayiziitiin dhiqadhe yookaan saamunaa ruuzaatiin waa hedduun barsiisne fuula kiyya dhugaa dubbachuu fuula kiyya duraa wanti takka hin jiru. Asumaan immoo waan isin jedhu beektanii fuula keessa waa hedduu sababa hedduu fuulli keessan isin badaa nama dhugaa dubbachuu illee hin barbaadu.
waa hedduu sababa nuti hin beekne fuulli keenya kan nu jalaa baddu kan nu jalaa gurraacha'u noormaalii uumamaanis ta'ee sababoota garagaraatu jira sababa isin hin yaadne fa'aatu jira kanaaf baay'een keessan bakka maaluma ta'e fuulli kiyyaa gajettanii uf shakkitan takka jechuudha kanaaf namoonni akkasitti ani ofii kiyyaa waan irra gahee argee bishaan quraanaa fayyadama ijji namallee gaarii miti wallahi laazim kanaaf guyyaa maraa bishaan quraanaa kaayadhatanii eega dhiqattaniin booda isaanillee dhumarra dhiqadhaa isiniin jaa egaa waan isiniin jedheef isinillee akka tokko ni hubattan jedheeti yaada maaliif ijji namallee fuula namaa iddoo nama jalaa balleessuu keessa darbe akka qaamni kee yoo sitti tole yoo fuulli kee sitti tole yoo qaamni kee bareeda ta'e wanti sutti sinti ka'a jechuudha qaama kee keessa saniin booda si huqqisaa si gurraachessaa wallaahi baay'ee ulfaataadha rabbi nurraa haa qabuuti kanaaf bishaan quraanaa fayyadamuun dagatina eega dhiqadheen booda kana fakkaata daqiiqaa 30-40 ofirra tursiistan gaariidha kanaaf hundi keessanuu maaksii bunaa kana fayyadamuun dagatina egas booda waan fuula keessanii gizee kamuu fayyadamtan waan fuula keessaniif jechuudha fuula keessanii akkuma dhiqattanii dhiisina akkasitti jiidhusumsanii waan ho'ee xaadha naa ba'uudee malee harkarratti sila harkarratti godhee harka kiyya waliin ga'een booda xaadha yeroo biraani ammunni keessan haa bu'uu didee hin akkana godhutu jira kanaafuu inni guddaan illee asitti illee isin fayyadu fuula keessan saamunaan dhiqattanii yoo geessitan akkasumatti yoo dhiistan isin jalaa gogiinsa fuula illee isin mudata akkasumallee isin daalachatallee jechuudha rifeensa keessanis ta'ee fuula keessan gizima bishaan inni qabu san waan xaaxaadhaan garuu akkasii hijaabana jalaa tuqee namni gariin immoo rifeensa fakkeenyaaf amma nama rifeensa kana reefi ofirraa ofitti dibee isiniin jedheemi miiccadhee dhiqadhee akkasumas dibata dibadhee jiidhinsuma isaatiin bakka muraasatti quxurxurii gurguddaa ishee madhee jira jechuudha jiidhinsumaan nam tokko immoo yoo jiidhinsan ishee mina jalaa hin jira naana jalaa maal ta'a jedha akka hunduu akka abbaan barsiisetti anamma fuula kiyyaallee jiidhinsumaan waaxaadhaa rifeensa kiyyaallee jiidhinsumaan ishee madhaa agartanii akkana jalaa gurraachate fuulli kiyyaa yeroo tokko dansaanataa yeroo tokko kana gurraachata keeri maafi jechuudha alhamdulillah wanti martuu homaa miti jechuudha yeroo namatti fakkaatuu danda'a kanaafuu akkasiin jaa namoonni akkasitti rakkatanii qaamni keessa yeroo hedduu isin huqqate akkasumas fuulli keessan isin jala gurraachate bakka hedduu isin yaaddeessu bishaan quraanaa fayyadamaan isiniin jaa akkasumallee hordoftoota mana keessanii kan dhabamuu hin qabne baaziliin mana kiyya dhabamee hin beeku namni hedduun baaziliin dhaba jedhee hin yaadu tun immoo diqqoon tuni tahidhiiti jechuudha hidhiin keessan akkasiin jalaan babbaqannee akkasiin jalaa hin daalachuufne tuni noormaalii tahidhiif qophoofte jechuudha baay'ee kan jaaladha isiisanis fayyadama egaa dhiqanneen booda fuulli keenya kana fakkaatee jira jechuudha maksimuum gizima tokko waan isinirra jiru isinirraa duguugee isinirraa balleessee fuula keessan isinii tolchaa osoo hin taane noormaalii akkuma waan biraa guyyaarraa fayyadamnu san guyyaa 3 torbaanitti yeroo 3 fayyadama isiniin jedha maaksii bunaa kana maaksii abishii akkasumas yeroo tokko isinii gadhiisa jechuudha duraan gadhiisutti ture namoonni beektanii egaa akka isin jaa hordoftoota kee viidiyoon kee kaarraa kana fakkaata hundumaafuu bakkuma jirtanitti hundi keessanuu guyyaa gaarii keessanaa tura viidiyoo waa'ee roozaa hin dubbadha jedhee yeroo daqiiqaan dhumatee jira viidiyoo itti aanuun inshaallah mee waan tokko isiniin jedha hundumaafuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa halkan gaarii isiniif haa ta'u viidiyoo